galuudhaaf torbee lama na afutti qarshii waggaa 5 homaa hin qabdu waggaa tokko dabalii hojjedhu naan jedhan maatiin kiyya nuun jetti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Chaalituu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isinii yaa baay'atu. Warri mana koo haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiin koo immoo viidiyoo kana laayikii gochuun dagatina. Akkasumas namoonni biraa irraa baratu jettanii yoo yaaddan sheerii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Tole har'a kan inni isinii qabee dhufe seenaa shamarree tokkooti. Nama kana hin beeku. Yeroo jalqabaatiif miseejiin ishii karaa bilbila kootii dhufe. Barreeffama addaanaa barreessiteerti. Barreeffama bira darbitee sagalee naaf keessee jirti jechuudha. Garuu deebisuudhaaf sagalee kana deebisuun akkamitti akkan deebisutu xiqqoo na rakkise. Maaliif gar tokkoon ijoollee biraatiif barnoota ta'a. Gar tokkoon immoo ishiidhaaf deebii ta'a waan jedhuuf isiniif warra biyya kana keessa warra biyya ambaa keessa jirtaniif warra jireenya akkasii keessa jiraattaniif barumsa ta'a jedhee akkasumas immoo dhalli namaa yaada garaagaraa waan qabuuf yaada keessan ni qoodduuf jedheen akkana fiduu filadhe jechuudha. Kanaafiyyuu sagaleen ishii ni jira jechuudha. Toora telegiraamaatiin kinoo haala kanaatiin kan naa barreessitee jirtudha. Baay'ee mul'atu illee na fakkaate kinooti. Dhumarra sagalee naa keessee jirti. Hin deebisneef illee jechuudha. Mee sagalee ishii kana aga ta'e tokko caqasaa fixuu baadhullee daqiiqaa 5 waan akkasii waan ta'eefu irraa caqasaan isiniin jedha. Nagaa waaqayyo siif haa ta'u yaa obboleettii koo akkam oolte. Nagaa kooti galata waaqayyo. Nama maal taate siin jedhu dhabe yaa obboleettii koo. Obboleettii koo badii koo waanan jedhu waanan dubbadhu karanitti deemuu dhabe. Guyyaan natti dukkanaa'e. Lafannee fudhachuu dide. Duuti immoo toon of ilaalu bara kiilaa dhugee du'eedhe. Tus gubbaarrattis gubadha jedhee. Mee gorsa kee fudhaa maaluma naan jette jedheetu gara kee dhufe yaa obboleettii koo. Isa akkuma namaa nan hojjedhe jijjiirama iddaan biyya ormaa dhufe Dubaayin jira. Dubaayii dhufe. Waggaa 5 fi 4 lakkoofsise. Qarshii koo maatii koo irratti hin argamu. Takka maatii koo biraa hafee hin beeku. Ayyaanatti takka mana isaanitti qorrisiisee hin beeku. Ilmaan isaan gargaara. Obboleettii koo. Maaloo obboloota koo. Maaloo sagalee kana ijoollee kee hiriyaa keetiin naa ga'e. Waan nama na gorsitan hin beeku. Waanuma jettanii na gorsitan. Maaluma akka jettanii na gorsitan hin beeku yaa obboleettii koo. Nan bade nan du'e. Maatiin koo qarshii waggaa 5 guutuu on jedhe galuudhaaf torbee 2tu naaf. Nan gala gaafan jedhu birriin qabdu maalumatti galtaa? Birriin kee hin jiru naan jedhanii. Birrii waggaa 5 iddaan nan gala. Nan gala jedhee ittiin mari'adhe. Jaalama lakkoofsiseera. Maa gammadoo miti. Anatti illee toluu dide maal taatanii akka nan galu maaliif hin barbaanne yeroo baay'ee gaafa gaafan. Lakkime biyyu maaluma biyyaatu mee hoorsadha yoo galte dhiphatta malee itti gammaddeen. Amma viidiyoota addaan na jalaa cite. Maatiin akkana namaan jedhaa. Maatiin akkana namaan jedhaa yaa obboleettii koo. Maaliif akkana naan jettu baqqaan dadhabee waan hin qabne hojii uummadhe hojjedha. Jedhee kottu baqqaa naan jette harmeen koo. Harruma ishii keessa gammaddus miti. Ishiin akkam badeedhaan
du'aa kootiirra deemuudhaaf amma galuudhaaf torbee lamatu naaf hafe. Of qopheessitiin jiraani galuudhaaf. Amma kaleessa galgala bilbilanii qarshiin qabdu maalitti galtan galanii waggaa tokko hojjedhu qarshiin qabdu waanuma galtee waan tokko ittiin hojjettu iyyuu hin qabdu qarshiin ga'ee hin jiru. Naan jette harmeen koo. Naan jette haati koo yaa ijoollee adii koo. Waan hin dubbadhu dhabe of awwallaale. Maalum naan jettu sun yaa obboloota koo mee maal jettu sin badii koo. Yaa obboleettii koo maal naan jette mee yaada keenaa kaa. Bara keenaan kun buqqee koo jira dhugee duudha. Du'ee reeffa koo akka fe'anii fi galchan iddirii koo isaa nyaatanii reeffi koo akka galuuf hin barbaada'anii biyyoormatti dadhabee waggaa shammulu. Hiriyoonni koo na wajjin dhufan galanii jireenya isaanii jiraachaa jiru. Ani garuu asitti hafee har'a garuu du'een jira. Maal naan jettu mee sin ganaa? Maal naan jettu yaa obboleettii koo? Maaloo sagalee koo kana ijoolleedhaa daddabarsi yaada isaanii naaf haa qoodani. Rakkinaa dhugee du'ee reeffi koo akka fe'amee fi galuun barbaada'ani. Furmaata kooti kun filannoo kooti. Malee lammata ammas biyya ormaatti hafe humna maaliitiin hin dhaabbadde hojjedha. Miila maaliin dhaabbatee naaf hojjeta. Miila isa kamiin hin hojjedha. Hin danda'u dadhabee. Kanaan booda hojjedhee of jijjiirra jedheeni. Gonkummaayyuu hin danda'u. Dhiifama xiqqoo viidiyoo sagaleen ishii waan dheerateef daqiiqaa 5 olii yaadni ishii isuma kanasuma dhaggeeffanneedha jechuudha. Tole yeroo baay'ee ni dubbatama maallaqa ofirratti. Eenyumtuu maallaqa irratti hin amanamu. Haati, abbaan, obbolaan, namni kan koo jedhan namni abbaan manaa maallaqa irratti namni hin amanamu jiran. Yeroo hedduu fakkeenyaaf dubbatameera. Hundaa ol immoo namaatiin ofii akkasitti taasisuu nama gaddisiisa jechuudha. Waan jedhantu nama harkaa dhaba. Badaa akka kiyyatti waan hin dubbadhutu waan hin jedhu sun harkaa badaa jechuudha. Maaliifin alagaanii alagummaa isaaniitiin yoo nama miidhanii alagaadha maatti fakkaatan. Maatiin ofii foon ofii gaafa nama miidhu garuu maatiin ofii akka nuti guddannee sadarkaa tokko ol deemne waan ta'e qabannu nuti hojjannu irratti nu gargaaruu danda'anu gaafa isaan gadi nu deebisanu hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf ani akka nama tokkotti mucayyoo kana wanti jechuu danda'u waan ishiitti himuu danda'u jiraate obboleettii koo kana wanti kaleessa darbeera. Ati yoo jiraatte wanti hundumtuu ni jiraata. Boru guyyaa biraati. Kanaaf iyyuu obboleettii koo maal goota? Of ta'i. Duraan dursiiti of amansiisi. Waan hundumaa of amansiisi. Sammuu kee tasgabbeessi. Kadhannaa taasisi. Sana booda ofitti himi. Waan ofitti himuu qabdu. Kan fudhate kan nyaate maatii keetii utoo alagaas ta'e ammanuma jechuudha. Kanaaf wanti maatii keetti bahe immoo amma kanas hin dhiphisin. Nan beekaa gola ambaa keessan jira. Akkamitti akka maallaqni kun dhufu nan beekaa. Dhiiga kee tufteetati kan fidduu nan beekaa. Keessan jira waan ta'eef. Garuu waan uumame hundumaaf galata kee yaa Waaqayyo jechuun hin dursa jechuudha. Kanaafuu galata kee yaa Waaqayyo jedhiiti isa darbe dhiisiti. Maatii keettis hedduun gaddiin. Maaliifin ati yoo cimtee hojjatte, ati yoo wanta kan kee qabatte boru isaanumatu gaabba. Isaanumatu jechuu danda'u deebi'anii jechuudha. Kanaafiyyuu isaanumtu boru akkatti gaabban gochuu qabda malee gonkuma sammuu kee of jeequu qabdu. Gonkumoo miidhaa garaagaraa biyya ormaa keessatti ofirra geessisuu hin qabdu. Yeroo hundumaa fayyaa qabaannan wanta ati barbaaddu hundumtuun dhufa jireenya kee keessatti jechuudha. Umuriin kee hin deema nan beekaa. Yeroon keessi jalaa deema nan beekaa. Haa ta'u garuu ammas ofitti deebi'iitii jechuudha.
ofitti deebi'iiti of yaaditi waggaa tokko ofiif kenna obboleettii koo. Viidiyoo kana siifan qooda. Obboleeyyan koo biraas ergaa isaan sii barreessan fudhadhu. Kan koos asumaan fudhadhu. Waggaa tokko biyya ormaa keessatti ofii keetiif kenni. Waggaa tokko ofii kennitti sana immoo maallaqa kee waggaa tokko seera qabeessan qabadhu. Yeroo hammaa kana haalli mijateera xiqqoo ishee jireenyi biyyaa olaa ka'u malee asii kanfaltiinis bareeda. Qarshii kee waggaa tokko qopheeffadhu, harka keetti qabadhuuti kara biyya keetitti gali. Sana booddee jireenya mataa keetii, hojii mataa keetii ta'e uummadhuuti jiraadhu malee. Tasumayyuu isa kaleessa darbe yaadattee sammuu keessa of hin dhiphisiin. Fayyaa keessa mana hambaa keessatti ni dadhabdaa, ni hojjetta, of hin miidhinis jechuu barbaada. Kanarraa kan hafe garuu Waaqayyoon si haa jabeessu, Waaqayyoon obsa siif haa kennu. Hundumaa olitti garuu dursa ofiif kenni. Namni gaafa fayyaa qabaatu waan hundumaa argachuu danda'a. Yoo fayyaa hin qabaanne immoo homaa dachee kanarratti hin argatu. Jireenya dachee kanarratti jiraattu duwwaadha, hiika hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu waggaa tokko ofii kenni. Waggaa sana hojjette sana keessatti immoo qabadhu siin jedha. Kanumas siin jechuu danda'ani. Waaqayyoon si haa gargaaru, Waaqayyoon si bukkee haa dhaabbatu. Obboloonni koo biraas yaada qabdan, yaada mucayyoo kana jajjabeessu lafa kaafii. Akkasumas kana dhaggeeffatanii bahuu osoo hin ta'in warri jireenya akkasii keessatti of gattanii haati koo, abbaan koo, obbolaan koo maaltu koo amanamoodha jettanii of gattanii jiraachaa jirtan osoo jiraattanu walirraa baradhaan isiniin jechuu barbaada. Maatiin hundumtuu tokkos jechuun hin danda'amu, namni hunduu tokko jechuun hin danda'amu. Haa ta'uuti garuu yeroo hammaa kana baay'atee jira waan ta'eef wanta akkanaa kuni hundumti keessanuu of eeggannoo guddaa taasisaa. Of eegan isiniin jedha. Galatooma, turtii gaarii.